hacee miti qaanqeen inni nama 29 iddoo tokkotti qale nama fixe nama ajjeese dubartii Oromoo gudeedaa ture shamarran Oromoo gudeedaa ture inni akka barbaadetti Finfinnee keessa rafaraxxatee makiinaa qabatee oofee deemaa jira qaamni mootummaa nama kana deeggarudha sinigalte kanan irraa komii qabani qaama mootummaa mataa isaarraati sinigalee haceen hanga nama tokko qabsaa'ee karaa nagaa isaa ta'u maalis haa ta'u galeera erga galeeoo mucaan kun badiin qabu uummata isaa biratti illee ilaalcha gaarii kan qabu haceedha jaallattan jibbitan dhugaashee walitti himnaachuudha sinigalee haceeni uummata isaa biratti illee nama ilaalcha qotoo faayidaaf ta'ee gaafa haati isaa ajjeefamtu gaafa haati isaa ani ajjeefamuuf jettee guyyaa lamatti bilbiltoo hin gala ture haceen hin galle haati isaa garuu dabarsitee ilma koo laadhu dhufiin ilma koo jetteetu morma ishee laattee haati isaa nama haceef jettee duuteedha kana beekaa dhufte najjeefamta ani nyaadheera dhugeera ati moo saba keef baate miti waan baatee fi galmaan ga'i jetteetu isa baatee fi galmaan ga'i jetteetu hirmii tufatteetu haati mucaa kana hin ajjeesan eenyu ajjeese qaama mootummaatu ajjeese yeroo san maan dhugaa walitti himna yoo duune sin duuna du'a fi keenya ofitti finna ton ta'in duuni qaxaroo qabattee nutti dhufte son ta'in guyyaa yeroo ishee isheen dhufti hundi keenya lafa kanarraa nafnu namni bishaan jalas jartan kun namni tokko namni dhaabbattanii haftanii jirtan numa duutu hundi keessan dhugaa dubbadhaa dhugaarraan maqiina dhugaaf ta'aati wareegamaa dhugaaf ta'aati bakka yoo lubbuun keessan dhabama taatellee dhugaaf jiraadhaa hin sobiina haceen otoo faayidaa barbaade otoo soba barbaade gaafa sana gala ture haati isaan duutu ture abbaan isaan duutu ture sinii galte nama maatii isaatti dhabeera hacee jechuun qabsoo kanatti qabsoo kana moo galmaan geessisa jedhee diina kokkee qabee finiinsaa ture sinii galte har'a moo gaafa inni moo maaliin akka gale otoo hin beekin dubartoonni mana madaamii gabbaatanii han barbaadan akka hamma nyaattan uf keessaa baaftan hamma nyaattan kan kanaa sooftan osoo waa'ee mucaa kanaan beekin waan barbaadan jechuun dura ilaalladha haasaa sinii galee jecha walitti hin dabarru kanaaf iyyuu han ajjeese har'a dhugaan soban qabu achi qabii as qaba eessaa dhufee humni furgaatu caakaa keessaa dhufee qaru haceetiin ajjeese rabbii jedhiiti qaamni waraana eessaa keessatti ajjeese mee nuu ibsi dhaggeeffadhaa dura dabaafadhaan qaama furgaatu dhufee ajjeesatu hin taane kaleessa dheengaddaa poolisiin ajjeese kuni ati hacee furgaatuu keessa turte miti jedhee gaafate sigalee eeyyeenii jedheen dhagaamaa jira sagaleen koo haasaa minaamii olii gadi mooqinaa jechuudha waan qabatamaa tokko yoo dhaga'uu barbaadde yookiin immoo mirkaneeffattee bira darbuu barbaadde jechuudha een jennaaniin kaleessa dhaqoo kan ajjeesee ijoollee furgaatuudha ture sigaleera mana keenya kan barbadeesse ijoollee furgaatuudha ture ati jara keessa turte miti jennaaniin akkas taanaanii sababa keessanii naadhaa fi abbaa kiyyan itti dhabee jedhe mucaan poolisiin kan biraanii kan eeruu namaa laatee jira sigaleera miti sana booddee poolisiin sun maal godhaanii atiin kaleessa dheengadda akkas gootanii qaamaatii kiyyaa buqqistanii ajjeestaniitu har'a moo akkas gootaanii jedheeni gaafateenii anis haala kanaanaadhaaf abbaa kiyyan itti dhabee na dhiisii ani qophaan jiraanan jiraadhaa jedheeni sigaleera miti sana booddeen rasaasa 5 rukutee baqatee jechuudha namni kun maaliif aarii kaleessa dheengaddaa irraa qabuun qiimii dhuunfaadhaan ijoollee baay'ee nambotti du'aa turanii namni kana fa'aa quba qabu hin jiru jechuudha ijoolleen karaa nagaa galan inni kun qiimii dhuunfaadha malee haaloo ba'e malee waa biraan tokko hin jiru. Sigaleera mootummaan ajjeesin jenne silaatu ajjeesuu barbaade gaafa boojii sana ajjeesa ture jechuudha. Guyyaa lamayyuu bushuu icciitii irraa fuudhee magaaluun qaamni dhahee isa ajjeese kun miseensa poolisiiti. Poolisiidha poolisii Magarsaa jedhamudha jechuudha. Margaamoo Magarsaa jedhama. Gara seeraatti dhiyaateera jechuudha.
Maaliif itti gadhiisan achirratti yeroo inni ajjeesu amma kana? Poolisiin qaama seeraadha. Qaama seeraa kanaati irratti hin beektuuni. Mucaan kun eegamaan jiruuni. Harka laate miti harka laate abbaan barbaade qabee fuudhee dhufee darkatti laattee ni nagaasi bira deemaa jechuudha. Miyyuu kana nama tokko itti gadhiisanii nama tokko rasaasa ofirratti dadhaba rabbii jedhiite qaro atiyyeen beekta dhugaarraan jallatiin qaro dhugaa asitti dhugaarratti wal biran dabarru no ajeeshima qaro dhugaarratti wal biran dabarru dhagaa miti amma dhaggeeffatu waa'ee nama tokko waa'ee nama lama gaafatu aceen ofirratti ilaalee soortu ko yaa xumuratu waa gaafadha anama gaafii irraa qaba hace enu qaro ati ware misafirati ani tarasan waan isa gaafadhu qabaman dafamesh koy me abdi koy gaafatta qaro ati miseensa poolisiiti moo maali Isa waan kana namni kun hubannaa qaba kan ilaalaa jiru kanatti jedhanii haasaa gaybaa lafa gadi qotanii biirii bishaantu jira jedhan tokko kanatti fakkaachaa jira akka kiyyatti gaybaa haasa'u. Ani ugaara waan hubannaa qabu tokko haasaara waan ta'eef qaroo irraa gabaabadhu waan sin gaafatina normaali. Eenyu jalaa botaateen ta'e kun. Nageeffadha. Obsa Moses nageeffadha. Aceen poolisii kana nama tokkitti poolisii kana nama tokkitti hacee ajjeesa. Oduu infuradu nattu seenu natti maaliif beektan sana jeesuun danda'ama si fakkaatee inni qaama seeraa harka jiraa hidhame hidhamee ta'a bakka sanitti inni hidhamee jira beeki dhageeffadha anamma qaroo namni laali bakka sanitti inni hacee mucaan kun yoo hidhamee jiraate kun meeshaa waraana harkaa qabaa beeki bakka sanitti dha'ee ajjeesuun danda'a garuu immoo bootanaan gaafii qabu waa lama mootummaa keessaa otoo inni lagatti deebi'uuf tabbarra ga'amee achitti ajjeefamee jedhan okay lakki anamma laali gaafiin tiya waa lama qofa amma namni kuni barreeffama kamaal immoo kabala ka ol baase guddisuu odeeffannoo miidiyaa sooshaal irraa fudhatedha amma qaroon kan inni haasa'edha odeeffannoo miidiyaa sooshaal miidiyaa miti amma ani kana nagaa galata waaqa jira dhiifama wajjin BBC soortu guddisee kan qaroo BBC barreesse kana soortu akka waa jedhu haayee haasa'e eenyudha qo'i garuu namoonni jijjiiru si dura mee haasa'e abdiin dubbata abdiin haa dubbate yookiin abdiin dura kee jira abdi dubbadhu ugaadhi ijoollee dhaloota caakkaa jiranii ugaarratti hundaa dubbadha namni kamiyyuu dubbattu taanaan ugaa rabbi soba akka jibdu taanaan ani sinin deeggaru sobarratti sini galtee ugaa dhaloota caakkaa keessa dhaabbattee sabaaf isaa qabsooftu maaliif isaa qabsooftu karaa nagaa isaa galanii dhugaa qabu jaallattan jibbitan dhugaan isaanii immoo gaafa isaan lubbuun isaanii darbu unuuf jedhanii qoojja'amanii unuuf jedhanii qullaa bu'anii unuuf jedhanii qoraattii meeqarra utaalanii dhagaa meeqarra utaalanii gaafa moo karaa nagaa galan ijoolleen meeqa kanatti bakkee keessatti ajjeefamtu wal biran dabarru walitti cabsinee walitti himna malee sinii galte wal biran dabarru dhugaa rabbachuudha wal biran dabarru haatiif abbaan isaan jiran dhugaa mucaa kanaan argatan sinii galte har'a mucaa kana haadha isaallee irraa ajjeestanii abbaa isaallee ajjeestanii deebitanii kaatanii mucaa kanallee ajjeessan dhaloota moon ajjeestan amanaa kan dhalootallee ajjeestan dhugaa dhalootallee owwaaltan hanga barbaadan mootummoon ta'us dhugaa ta'us waan hundumtuu harka keessan keessa jira miti dhugaa saba kanaa garuu dhugaa dhaloota kanaa dhalootatti darbaafi kana beeka warri dhugaa rabbi nan tuttuqina barreeffamicha gadi buutime kan maxxanseenyudha qaro barreeffamicha gubbaasaa mul'isi gubbaasaa qoy nan guddisaanii